ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄንን ሳምንት በተደጋጋሚ በኦሮምኛ ቪዲዮ ሰራ ነበር። አሁን ደግሞ ቋንቋውን ለማታውቁ ነገሩንም ያልተረዳችሁ ለእናንተ ለማብራራት ነው ማለት ነው የመጣሁት። እንግዲህ የሆነውን ነገር ሰምታችሁ እንደምትረዱኝ አልጠራጠርም። እቺ ፎቶዋን የምታዩት ልጅ ሙሉጌታ ፈሳ ትባላለች። እንግዲህ አክስቴ ናት። ከሀገር ቤት ከወጣች 14 አመት ድፍን ሆኗታል። ስትኖር የነበረው ሳውዲ ውስጥ ነበር ማለት ነው። ካገባች 1 አመቷ ነው። እንግዲህ አክስቴ የ9 ወር እርጉዝ ነበረች። ለመውለድም 5 ቀን ብቻ ነው የቀረሽ ብሏታል። ዶክተር ነው ያለ ባሏ ማለት ነው እንደነገረን። ግን አሁን በኬክ በጓደኛዋ ተመርዛ እንደሞተችብን ነው የሰማነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። የምናረገውም ነገር ካለ እናንተ መለመን ብቻ ነው ማለት ነው። እናንተ ልትረዱን ፍቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ረድታችሁ ወደ ሀገር ቤት እንድትልኩልን ሬሳዋን፣ ይሄንን ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። እንግዲህ ምረዱኝ ሰው እንድረዱኝ ብዬ ብዙ ጥሪ ያለውኝ ግን ደግሞ ምንም አልቻልኩም እስካሁን ማለት ነው። እንግዲህ በኦሮምኛ የሰራሁት ቪዲዮ ቫይራል ወጥቷል፣ ብዙ ሰው ጋር ደርሷል። ግን ደግሞ ምንም እስካሁን ያገኘሁት ምላሽ የለም ማለት ነው። ሙባረክ የሚባል ልጅ እሱ እንዲረዳኝ ጠይቄው ነበር። ግን ደግሞ ከሷ ቀድሞ ብዙ ሬሳዎች እንዳሉ ነው የነገረኝ። ቀድሞ እነሱን ማስገባት አለብኝ፣ አሁን አልችልም ነው ያለ እሱ። ሀቢባ ስር ለመግባት ደግሞ ብዙ ጥሪ ያለው ሞክር ያለው ግን ደግሞ አልቻልኩም። ስለዚህ እኔ ልላችሁ የምችለው እንድትረዱኝ ብቻ ነው። ሬሳዋን ወደ ሀገር ቤት እንድትልኩልኝ የምሬን ነው። እኔ በአሁኑ ሰዓት በጣም ደክሞኛል። ምን እንደማስብ ምን እንደማረግ እንዴት እንደማረግ አላውቅም። የምሬን ነው። ለሷ ራሱ ለማዘን ያለውበት ቦታ አመቺ አይደለም። ወይ ደግሞ እንግዲህ የሆነ ነገር ልናረግ ስል እንግዲህ ቦታ ይወስናል። ያለውበት ቦታ ደግሞ እናንተ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ የምትወዱኝ የምታከብሩኝ አላችሁ። ስለዚህ እንድትረዱኝ በምትወዱት ነው የምለምናችሁ፣ በምትወዱት ማለት ነው። እርዱኝ እላችኋለሁ፣ እርዱኝ። ሬሳዋን ወደ ሀገር ቤት ሸኙልኝ። እንግዲህ ሬሳዋን ወደ ሀገር ቤት የሚሸኝልኝ ሰው አግኝቻለሁ። ግን ደግሞ የሚወጡ ወጪዎች አሉ፣ ሬሳዋን ወደ ሀገር ቤት ለመውሰድ ማለት ነው። የሳውዲ 14,000 ብር ነው የተጠየቅነው። በኢትዮጵያ ስታሰብ አሁን ገንዘብም ከፍ ስላለ ምንዛሬም ስለተጨመረ ወደ 600,000 ይሄዳል መሰለኝ። ስለዚህ እርዱኝ። 1 ብር ይሁን 2 ብር ይሁን እንድትረዱኝ የምፈልገው ማለት ነው። ቪዲዮዬን ሼር አድርጉልኝ ብዙ ሰው ጋር እናንተ ራሱ ባችሉ እኔን መርዳት ባችሉ ራሱ እመረዳኝ ሰው ሊኖር ስለሚችል እርዱኝ። የመሬን ነው። 10 ብርም እርዱኝ፣ 1 ብርም እርዱኝ፣ 2 ብርም እርዱኝ፣ ብቻ እርዱኝ ነው የምላችሁ። ምሰሙኝ ሁሉ እንድትረዱኝ ነው የምፈልገው። አሁን ያላለቁ ወረቀቶች ስላሉ ነገ ሁሉንም ነገር አስተካክዬ የአካውንት ወይ ደግሞ የባንክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ልል የምችለው ይሄንን ብቻ ነው። በጣም ደክሞኛል። እንግዲህ እንደምትረዱኝ አልጠራጠርም እላችኋለሁ። ብዙ የምትወዱኝ የምታከብሩኝ ልትረዱኝም ፍቃደኛ የሆናችሁ ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፍቅራችሁን በግልጽ አሳዩኝ እላችኋለሁ። እኔ አሁን ከእናንተ ውጪ ማንም የለኝም። ወደ እናንተ ከመጮህ ውጪ ምንም ማረገው ነገር የለኝም። አቅሜ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እርዱኝ። ሀሸማ akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan itti nageenya waaqayyo isinii wayyitu akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warreen chaanaala kee afaan raawwataa immoo sabskraabii gochuun maamila keenya taa'e. Egaa hordoftoota keenya akkuma viidiyoo jalqabaa dhageessanitti afaan Amaariffaatiin illee ibsiteerti. Wanti obboleettiin keenya jette akkaataa isheen itti hubannoo jettes himtee jirti. Asamalis immoo gargaarsa akka reeffi biyya nu galuu adaraa keessa nu gargaaraayi. Adaraa keessa waan qabdan irraa oduu birrii takka irraa kaatanii waanuma qabdu irraa kaatanii akka dandeessanii nu gargaaraa isin jechaarti. Egaa kamaarree obboloota koo hundumti keessaniyyuu gahee keessan bahaayi. Obboleettii keenya kana cinaa jedha. Akkasuma maatiin isaanii baay'ee gogaa jiranii, gogaa reeffa obboleettii keenya kana eegaa jiranii. Waaqayyo balaa tasaa namarraa haa qabu, waan akkanaas namarraa haa qabu. Nyaannan nama nyaatte jireenya biyya Oromoo haga matanaadha. Akkuma tanaaf wal jibbinee wal nyaanna. Kanaaf waan kun
irra caalatti yaa'u akkuma miidiyaa irratti deemaa jiru obboleetti keenya tokkotu keeka wajjiniin marziidhaan kennitee fi ajjeestii jechaa jiran garuu hanga ammaatti maramaramee wanti irra gahee dubbatame hin jiru. Obboleettiin sunis ofirraa kana jeefti ofirraa falmaa jirti. Ani goone jechaa jirti. Garuu immoo dirqama silaa reeffisuun maramaramuu qaba. Reeffisuun maramaramee beekuu qabama. Dhugaa mucayyoo kanaa bahuu qaba jechuudha. Waan isheen duute. Dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif warri illee gisee san beekee cinaacha tokkoon ciisa kanaan duute jedhanii ciisu. Namni ishee mucayyoon kunis dhuguma summii kennitee fi keeka wajjin nyaachiftee yoommoo waan biraatiinis duute osoo maramarame reeffisuun osoo maramarame irra gaariidha. Maaliif maatiin ofiitillee hanga san hunda wanta herjaan jiru maalin akka ishee duute beekuu qabu walumaa galatti jechuudha. Kanaaf obboloota koo hundumti keessan gahee keessan baay'ee viidiyoota agartan immoo sheerii godhaa namoota biraan gahaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif ilmi namaa hundumtu akkatti bahu malee akkatti galluun beennu keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan kun waliif sheerii godhaa sheeruma baqa waanuma qabdan irratti miidiyaa qabdan irratti jechuudha. Obboleetti kan kana dhugaan isheetillee akka bahu akkasuma reef isheetis akka biyya galu jechuudha. Chillaajee keessa jira jechaa jiranii adaraa keessanii kun mucayyoon kun adaadanaa taati jettee jirti. Ishiidha kan sirriitti waa hundumaayyuu axxaarree himaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo hundumti keessanuu adaraa keessa wal cinaa ejjedhaati waliif sagalee haa taanu obboloota koo maaloo akkatti baanu beenna malee akkatti galluun beennu adaraa keessanii siniin jedha. Kun dhaamsa gootee obboloota koo waaqayyoon ijoollee keessattuu biyya ormaa jirtarraa waaqayyo sin wajjin haa ta'u akkuma amantaa keessatti tsalooti godhadhaa. Inni nagaa nu baase nagaadhaan nu agalchu biyya keenyatti maatii keenya nu dhoobatee nagaan ifaadha wal agarsiisu dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya sikaa akkuma nuyi tokko seetii waggaa 14 biyya ormaa kana keessa jirtaattee odoo guyyaa takka galtee maatii ishee argitee osoo boqattee garaa nama nyaatu jechuudha. Maaliif ilmi namaa guyyaa dhalatu du'a. Garuu immoo duute obboleettii kanaa hedduu nama guba. Sanuu kan duute namsee lamaan duute jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu laphee nama cabsa. Waanuma dubbatan si wallaalchisa. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu namatti dhaga'ama. Kanaaf obboloota koo hundumti keessan immoo keessan baa adaraa keessa waan qabdaniin obboleettii keenya kana gargaara. Yoo isa waan qabne immoo sheerii gochuudhaan namoota gargaaranii akka reeffi obboleettii keenya hanga gaafatanis kun mucayyoo isinitti himtee jirti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan cinaa ejjedhaa jechuun barbaada. Waaqayyoon jira bahanii du'aa galuu waaqayyoon waa oolchuu. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti wajjin nuti akkasuma obboleettii koo keenya kan boqattee waaqayyo jannataa haa qananiisu firaa fi maatii kee firoottan kee hundumaafuyyuu jajjabina haa kennu abbaa manaa keetis nagaan boqadhu.